Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota uummata Oromoo egaa har'ammoo imala keenya gara uummata jaalatamaa Oromoo bal'aa kan ta'e kan aadaa ofii fi safuu ofii gadaa fi jila guddaa har'aan gaati uummata Karrayyuu ilaalla. Uummanni Karrayyuu jila guddaa dabarsee jira bara 2017 kana keessa jechuudha. Bara 2017 keessa jila ajaa'ibaatu darbee jila sanarratti ammoo sagantaa babbareedaa dabarsinee turre. Sagantaaleen kunis sirni qalmaataa, sirni qalmaa horii, haalli jillittiin ta'uu fi seerota gurguddaa fi seenota guddaan irraa bareetoo deebi'anii isinis immoo otoo gara Karrayyuu deemtanii seenaa guddaa bartu. Karrayyuun aadaa qabaa, safuu qabaa, sirna qabaa, sirna dhalootaa dhalootatti darbu jila guddaa qabaa. Jila kanammoo anis dhaqeetoo carraa arguu, carraa aadaa baruu, carraa seenaa baruu qabaadheetiin jira. Kanaafuu haala amma argitan kanaan nyaannee dhugnee nyaachuu dhuguu otoo hin taane diima irraa murannee akaawwii nyaannee foon keenya akaawwannee waaddinee jechuudha. Haala sanaan bashannannee taphannee sirbinee dabarsineetii jirra. Kanaafuu egaa haala kanaanii nurraa bareedee uffata aadaa Karrayyuutiin faayamnee hedduun keenya bareennee jila kana dabarsinee jira jechuudha. Haaluma kanaan immoo sirba aadaa Karrayyuu, seenaa aadaa kan sin ajaa'ibu keessa galgala jilaa sana wanta hedduu dabarsinee jirra. Aadaa dubartoonni maal godhuu kan jedhu, dhiironni maal godhuu kan jedhu, hajawii nyaata kana keessatti jechuudha. Nyaata amma argitan kana keessatti barbarree kana haala ittiin hojjetame otoo argitanii dhugaan siniin jedha. Ani barbarrichi nyaadhee quufuun dadhabe. Baay'ee mi'aa, baay'ee namatti tola. Haala addaatiin hojjetama. Haala ajaa'ibaatiin hojjetama. Dubartii beektuu, dubartii kaametti, dubartii hojii dandeessutuyyuu barbaree sana qopheessaa jechuudha. Akka keenya sana daakamee miti, harkaan tumamee qophaa'ee ji'ootan dura itti qopheeffamee waan hedduun itti godhameeti. Haala sanaan kunoo Karrayyuun kana fakkaataa akka isaan bareedan aadaa uffata isaaniitiin faayamanii mana isaanii hojjetanii galma jedhama. Galmi isaanii haala kanaan hojjetame. Amma sirriitti viidiyoo irratti naaf mul'achuu dideeti. Garuu amma kan argitan kun kan Karrayyoonni jala taa'an kuni galma jedhama. Galma warra abbootii gadaati jechuudha. Haala kanaan iyyaasis taphannee sirbinee bashannanneetiin aadaa Karrayyuu, seenaa Karrayyuu, sirna Karrayyuu dabarsineetiin jirra. Akkuman aadaa kana isinii ibsuuf yaale aadaa itti aanu kan biroos seenaa Oromoo haganaa danda'ame kamiinuyyuu fidee dhufeetoo isinii wajjiniin seenaa kana waliif qooduun barbaada. Isinis immoo qalloo yuutuubii kiyya qalloo yuutuubii subscribe, share, like, comment naa gochuun dagatina. Yuutuubii kanarratti seenaawwan adda addaa, diraamaawwan gaggabaaboo, fiilmii fi seenaa babbareedoo, wantoota babbareedoo isin bohaarsee uummata bohaarsaa barsiisa jedheetoo yaadu isinii qabadheetiin dhufa. Isinis na wajjiniin ta'aa, na cimsaa, na bira dhaabbadhaa. Yoo isin na bira jiraattan immoo anis sirriittiin cima waan ta'eef yuutuubii koo qalloo yuutuubii subscribe, share, like, comment naa gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Uummata jaalatamaa, uummata qashtii koo baay'een isin jaaladha. Waan viidiyoo kiyya hundumaa laaltanii xumurtaniif galatoomaan isiniin jedha. aadaa keenya yaa cimsannu, oromummaan keenya itti haa cimu, itti haa fufuun jedha. Share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Qalloo YouTubein waan hedduu qabatee dhufa.
qallootu